Asamaari kafuunee akkam jirtu oduu yeroo kanaaf qabanne simbiraan geenyaa oduu fana kasiffaana turu an qaxalee keessaniiftudha. Du'a qananii addunyaa ilaalchisee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne manni murtii federaalaa dhorke. Galmeen saaqamee daqiiqaawwan muraasa booda miidiyaaleen dhaddacha gadi dhiisanii akka ba'an taasifameera. Manni murtii federaalaa jalqaba ramaddii araadaatti dhaddachi beellama yeroo tokkoffaa du'a jaalallee weellisaa Andu'aalam Gosaa shamarree qananii addunyaa walqabatee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne dhorke. Manni murtichaa bu'aa qorannoo poolisii dhaggeeffachuun irratti beellamee kan ture yommuu ta'u akkuma dhaddacha eegaleen poolisii miidiyaalee dhaddacharraa naafaa ittifaman jechuun iyyateera. Miidiyaaleen odeeffannoo sobaa tamsaasuun adeemsa qorannoo irratti dhiibbaa geessisaa jiru kan jedhe qorataan poolisii hawaasni ilaalcha dogongoraa akka qabaatu taasisaa jiru jedheera. Kanaafis miidiyaaleen dhaddachaa akka hin seenne manni murtichaa jala murtii akka kennu gaafataniiru. Iyyataan poolisii dhiyeesseen akka waliigala mana murtichaatti kan hime abukaatoon weellisaa Andu'aalam Gosaa miidiyaaleen odeeffannoo dhaddachaa keessatti hin dubbatamne gabaasuun shakkamaa maatii shakkamaa fi isaanirraa dhiibbaa kan qabu ta'uun himan. Akka fakkeenyattis odeeffannoowwan shakkamaan konsertii akka dhiyeessuuf mirgi wabii haa eeggamuuf akkasumas abukaatoo shakkamaa yaadannoon guyyuu miidhamtuu yookaan qananii addunyaa harka koo jira jedheera jedhanii kaasan. Yaada poolisii fi abukaatoo kan dhaggeeffate manni murtichaa dhaddachaawwan kanaan dura turan irratti miidiyaaleen karaa sirrii fi madaalawaa ta'een akka gabaasan ajaja dabarsuun yaadachiiseera. Itti aansuunis miidiyaaleen adeemsa qorannoo fi dhaddacha irratti dhiibbaa geessisaa jiru jechuun dhaddachi miidiyaaleef cufaa ta'ee akka adeemsifamu jala murtii dabarseera. Miidiyaaleen dhaddacha keessa turanis galmee ilaallamee osoo hin xumuramin dhaddacha dhiisanii akka gadi bahan ajajeera. Oduu ta'aa bifa kanaa qabadhee akkasiin dhiyaadhuuf tiktookii koo follow like repost copy link gochuun na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Oduu fana kasiffaana ture an qaxalee keessaniiftudha. Jalqabarraa kaasanii hamma ammaatti waan dhaggeeffataniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebana.